Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa pirezidaantii Jibuutii waliin dhimma waloo irratti akka mari'atan dhagahamaa jira jechuudha. Daawwattoota kiyya biyyoonni lamaan bifa dippiloomaasiitiin waliigaluu waan baay'ee murteessaa fi akkuma beekamu Itoophiyaa fi Jibuutiin duraanuu biyya takka adda muramte malee Jibuutiin biyyuma Itoophiyaati waan taateef amma garuu mootummaa akkuma beekamu lubbuun Itoophiyaa Jibuutii kana keessaan jechuudha kan jiraatuu dandeessu jechuudha. Dhimma waloo irratti mari'atanii jiran jechuudha. Dhimma isaan irratti mari'atan dhimma ijoo jedhanii isaan kaayan kanallee jechuudha. Tokkoon isaa jechuudha isiniifin eera jechuudha. Daawwattoota kiyyaa hanga dhumatti nu hordofuu hin dagatinaa. Baga deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee viidiyoo laayikii godhuu hin dagatinaa. Yaadaaf gaafii ta'e sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma beekamu jechuudha yeroo guyyaa muraasaan dura jechuudha akkuma viidiyoo isiniif gadhiisetti jechuudha jilli amma gara Jibuutii deeme kun jechuudha kana dura gaafa kitaabni Jawaar Mohammad Keeniyaa keessatti eebbifamuuf jedhu jilli sun gara Keeniyaa seenee ture magaalaa Naayiroobii seenanii turan jechuudha amma immoo kaleessa na fakkaate jechuudha muddee guyyaa 29 akkas na fakkaate gara Jibuutii deebi'anii jiran jechuudha Jibuutiitti dhimma tokko irratti mari'atanii jiran jechuudha daawwattoota kiyyaa pirezidaantii Jibuutii waliin jechuudha dhimma waloo irratti mari'atanii turan jechuudha qabxiilee isaan irratti waliin mari'atanillee tokko daawwattoota kiyyaa gaggabaabsee kan isiniif tuqu taha jechuudha jilli Itoophiyaa ministeera dhimma alaa Geediyoon durfamu jechuudha pirezidaantii Jibuutii Ismaa'il Umar Geelle fi ministeera dhimma alaa Biyaatii Muhammad Ali Yusuf waliin dhimmoota waloo biyyoota lamaan irratti mari'atanii jiran jechuudha kun baay'ee gaariidha jechuudha maaliif walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii hedduu gaariidha hedduu nama gammachiisa beekagaa waan tokko wanni isin beekuu qabdan waan biraa qeeqaa waan biraa jibbaa malee jechuudha gaarii mootummaan dalaguuf akkasumallee waan biyya keenya ol guddisaa deemu jechuudha hin jibbinaa jechuudha because biyyi guddatuun numaaf bu'aadha nu gargaara nuuf gaariidha jechuudha so kanumaaf kun hedduu waan nama gammachiisu jechuudha keessafuu gama dippiloomaasiitiin dinagdee biyya irratti hedduu kan nuufi ummata Itoophiyaa hundaayyuu kan gargaaru jechuudha daawwattoota jilli Gideon Timootiyoosin durfamu kun dhimmoota michummaa obbolummaa fi hariiroo biyyoota lamaanii caalmatti cimsuu danda'amu irratti xiyyeeffachuun mari'ataniiru jedha dabalataan tasgabbii fi tumsa naannichaa deeggaruuf walii galaniiru jedha kun hedduu waan jajjabeeffamuu qabuu fi waan nama gammachiisu jechuudha daawwattoota kiyyaa maaliif biyyoonni keenya biyyoota ollaatiin walii galuun mootummaa qofaaf osoo hin taane nuti hawaasallee hedduu bu'aa qabeessa akkuma beekamu Jibuutiin jechuudha biyyoonni keenya kan Itoophiyaa yeroo hedduu miinii alarraa kan galuun jechuudha gara Jibuutiitiin jechuudha irra hedduun jechuudha gara Jibuutiitiin harka guddaa parsantaa 85 qabeenyi biyyattii kan ittiin galuu fi kan ittiin ala ba'ullee gara Jibuutiitiin jechuudha akkuma beekamu jechuudha kuni waan baay'ee bu'a qabeessa jechuudha daawwattoota kiyya dabalataan ammallee ministeerri dhimma alaa Geediyoon Timootiyos marii ministeera dhimma alaa Jibuutii Muhammad Ali Yusuf waliin taasisaniin Itoophiyaan waggoota darban keessatti nagaa fi tasgabbii naannichaaf gumaacha goote kanuma wal qabatee jilli kun dhimma biraa irratti illee kan mari'atan hedduudha jechuudha fakkeenyaaf jilli kunii fi pirezidaantiin Jibuutii kan waliin mari'atan jechuudha waliin marii kan godhan jechuudha waa'ee fakkeenyaaf tasgabbii lolaa irratti jechuudha al-shabaabiin Itoophiyaan akka isiin fakkeenyaaf baroota darban kana keessatti jechuudha al-shabaabiin loluuf kutannoo akka isiin qabdu jechuudha ibsee jira jechuudha mootummaan pirezidaantiin Jibuutii jechuudha inumaa Itoophiyaan ufiifuun tasgabbii ufiif hin uumne jechuudha biyya biraatti tasgabbii buufti yeroo hinan hedduu namatti ulfaate jechuudha keessoo ofiitiifuu waliin qabdu egaan jechuun kun asumatti haa gabaabsinu jechuudha maaliif kun waan bu'aa nuu qabaatii miti jechuudha daawwattoota dabalataan jilli kun buufata doonii Jibuutii tajaajila haala bareedan akka isin kennituuf jechuudha isallee irratti mari'atanii jiran jechuudha akkasumallee daandiin eegalamellee saffisaan haala gaarii ta'een akka xumuramee hojii eegaluullee irratti walii galanii jiran jechuudha daawwattoota kiyya hedduu
jechuudha daandiin Jabuutii fi Itoophiyaa gidduu deemu jechuudha akkuma beekamu jechuudha irra guddaan daandii baaburaati jechuudha daawwattoota kiyya maaliif makiinaa fakkeenyaaf kan isaan asirratti dubbatan jechuudha makiinaa gurguddaa fe'umsaaf tolu jechuudha daandiin isaaf mijatu haala gaariin akka haala saffisa ta'een jechuudha xumuramu jechuudha dubbataa jira akkasumallee jilli kun dhimma biraa irratti illee kan mari'atan yoo ta'u jechuudha daawwattoota keenya pirezidaantiin Somaaliyaa gara Jibuutiitti imaluuf kan kaayyeffate yoo ta'u jechuudha fakkeenyaaf hanga ammaa hin imallee imaluuf garuu kaayeffatee jira jechuudha dhimma inni gara Jibuutii yeroo imalu taasisu san irratti illee jechuudha mari'atanii jiran jechuudha jilli kun irratti mari'atanii jiranii maal akka jedhanii fi maal akka achirratti irratti walii galanii wanni beekamellee hin jiru garuu irratti mari'atanii jiran jechuudha jilli kan Itoophiyaa dhufe Geediyooniin kan durfamuu fi pirezidaantiin Jibuutii jechuudha jila isaa waliin asirratti illee marii godhanii jiran jechuudha dabalataan ammallee pirezidaantiin Ismaa'il Omar Geelle Jibuutii tattaaffii ijaarsa mootummaa Soomaaliyaatii fi deeggarsa taasisuu fi mootummaa isaaniif nagaa fi tasgabbii Soomaaliyaa cimsu waliigalteen biyyoota lamaanii hedduu bu'a qabeessa fi akkasumallee uummata biyya keenyalleetiif hedduu ikoonoomii biyya keenyalleetiif hanga tokko bu'aa ni qabdi jedheeti yaada jechuudha daawwattoota kiyya ijoon keenya dubbii har'aa kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyya biyya teenya kan nagaan nuuf haa godhu jechuudha akkasumallee ijoo keenya karraa keessatti daawwattoota kiyya dhuma irratti naannoo Oromiyaa keessatti jechuudha viidiyooleen keessaan nu dhaqqabaa jirtu hedduu waan gaarii miti dhugaa rabbii hedduu kan nama dhibuudha maaliif uummanni baay'ee hedduu rakkataa jira hedduu jechuun fakkeenyaaf akkuma qe'ee ani keessa dhaladheettu jechuudha fagoo biraa jechuun kan biraa fakkeenyaaf namni dogongorsiisallee sitti erguu danda'a hin beekamu naannomaan an keessaa dhaladheettu jechuudha naannomaan an keessatti dhaladhe keessaa guddadde kan maatiin kiyya keessa jirtutti jechuudha fakkeenyaaf lafa hektaara tokko hin guunne irraa gibira birrii 12,000 birrii 13,000 birrii 14,000 yeroo irraa galchan argaa jirra jechuudha yeroo ammaa kun yeroo gibirri walitti sassaabamaa jiru dabalataan jechuudha ammallee waan biraa irraa guuruutti jira waan isin ajaa'iburraa daawwattoota kiyya maalii diimaa faannoo diimaa moo waraqaa faannoo diimaa moo waraqaa maalii diimaa faannoo diimaa waan jedhaniinsa waraqaa maalii jedhaniituma kaardii faannoo diimaa jedhaniituma ammallee nama tokkorraa jechuudha mataa nama tokkorraa walla waan nama dhibu dhugaa rabbii mataa nama tokkorraa birrii 10,000 birrii 8,000 akkasirraa fuudhaa jiran jechuudha bakka uummanni hedduu dhugaa rabbii rakkoo keessa jira hundaafuu rabbi biyya teenya nagaa haa godhu uummanni keenya baay'ee rakkataa jira jechuudha akkasumallee lolli naannoo Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti deemaa jiru hedduu cimee itti fufaa jira waraanni mootummaa kan naannoo Somaalee jirulleen hin baanu jechaa jira waraanni Itoophiyaa akkuma beekamu Masriin wal lola akka qabu ni beekama jechuudha sanumaa wal qabatee mootummaan Somaalee immoo waraanni Itoophiyaa naannoo kiyya keessaa bahuu qaba daangaa kiyya keessaa bahuu qaba waan jedhu jechuudha akkuma viidiyoo darbe irratti si yaadachiisee ture mootummaa gamtoomanitti himatee ture hanga ammatti dubbiin sun waan dhumate hin qabu waraanni nu diina as keessaa qabna as keessaa hin baanu jedhee didee jira jechuudha achi keessatti garuu booda ba'uun isaa waan hin hafne jechuudha meega waan irra game hundaa'u jechuudha walumaan kana garuu taana jechuudha daawwattoota egaan daawwattoota keenya kabajamoo ijoon keenya kan har'aa gara goolabamutti deemaa jira jechuudha namoonni chaanala keenya faaraa tata subscribe godhuu hin dagatinaa guyyaan ruulee waqtaawaa haala yeroof Oromoof Oromiyaan keessa jirtu hundaa'u dhaga'u kan barbaadan filannoon keessan chaanala Oromaan haa ta'u namoonni haaraa tatan subscribe godhaa miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinaa akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa dabalataan namoonni rakkoo naannoo keessan jirtu jechuudha viidiyoo gaggabaabaa daqiiqaa tokko gadi akkasumallee barreeffamallee haa ta'u jechuudha bifa viidiyootiin suuraa fi suur-sagaleen kan deeggarame jechuudha nuuf erguu hin dagatinaa gama keessattiin jechuudha daawwattoota sagantaan keenya kan muddee 30 asumarratti kan goolabamu ta'a sagantaa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa